Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Seenaa haadha keenya qulqulleettii Arseemaa. Dubartoonni dhiyoota isaanii du'aa ka'umsaan argatan. Warreen biroos fayyina osoo hin argatin du'aa ka'umsa caaltu argachuuf hanga du'aatti reebaman. Warreen biroos kanneen xiqqoo sammuu fi rukkutaman ta'uun kana caalaattis hidhaa fi mana hidhaatti qoraman. Dhagaan rukkutamanii du'an ni qoraman. Magaaziin baqaqfaman. Billaan qalamanii du'an. Hunduma dhiisanii gidiraa simachuun dhiphachaa gogaa hoolaa fi re'ee uffachuun naanna'an. Ergaa qulqullichaa Phaawulos gara saboota birootaa boqonnaa 11:35. Bara isaaniitti mootota gurguddoo kan turan Diyoqilxiyaanosii fi Dirxaadisiin mootee namoota baay'ee fayyina kan taate mushurroo Kiristoos qulqulleettii fi wareegamtuu haadha keenya qulqulleettii Arseemaa. Haati keenya qulqulleettiin Arseemaa jaarraa sadaffaa keessaa gosoota moototaa kan ta'e abbaa ishee Teewodiroosii fi sanyii lubootaa kan taate haadha ishee Atinaasiyaarraa amajjii bultii 6 Armeeniyaatti dhalatte. Teewodiroosii fi Atinaasiyaan namoota qajeeloo gaa'ela qulqulluu fi kiristaanummaan jiraatan turan. Yeroo dheeraaf dhala malees turan. Wanti hunduu akka isaarra kan ta'e Waaqayyoo boodarra kabaja kanarra kan geessu miidhaginni ishee moota kan hundumaa kan booji'e qulqulleettii Arseemaa isaaniif kenne. Hanga waggaa 3ttis mana isaaniitti guddisan. Kana boodas amantaa fi hojii gaarii kiristaanummaan cimte akka guddattuuf mana maqaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiin moggaafamtetti geessan. Qulqulleettiin Arseemaa haala kanaan kitaabilee kakuu moofaa fi haaraa jireenya kiristaanummaa waliin barachaa guddatte. Umuriin ishee waggaa 15 yeroo ga'u maatiin ishee gaa'elaaf ishee taasisuudhaaf yaadanis isheen garuu mushurroo Kiristoos ta'uu filattee kabaja isheen Kiristoosiin hordofte. Barri sun jaarraan sadaffaa bara gidiraa mana kiristaanaa waan tureef achuma naannoo Roomaa Gadaamitoo keessaa monokkosoota biroo waliin kadhannaa, soomaa fi hojiiwwan gaarii kiristaanummaan cimanii jiraachaa turan. Yeroo sanatti Roomaa bitaa kan ture xaa'otii kan waaqessuu fi kiristaanota lakkoofsa hin qabne kan ajjeese Diyoqilxiyaanos seexanni lapheesaa kakaasee biyya isaa keessa dubartii baay'ee bareedduu akka isaaf barbaadan footoo ishees kaasanii akka isaaf fidaniif ajaja dabarse. Yeroo kana ajajamtoonni isaa fi namoonni suura kaasuu danda'an magaalota hunda naanna'uu irraa eegalan. Gadaamii monokkosoota kanaas yeroo seenan baay'ee bareedduu kan taate qulqulleettii Arseemaa arganii suura ishee kaasanii erganiif. Fedha foon isaaf bitamaa kan ture mootichi xaa'otii waaqessu kun fakkii qulqulleettii Arseemaa yeroo argu baay'ee jaallate akka isaaf fidanis ajaje. Ajaja isaa kana Hafuura Qulqulluun kan beekte qulqulleettiin Arseemaa ani mushurroo Kiristoos malee alagoota waliin tokkummaan qabu jechuun monokkosoota ishee waliin turan himmineetii isaanii kan turte qulqulleettii Agaataa dabalatee baay'inni isaanii 39 kan ta'an waliin gara Armeeniyaatti baqatte. Biyyi kunis xaa'otii kan waaqessuu fi aduufis kan sagadu bulchiinsa mooticha Dirxaatis jala kan turtedha. Kana booda mootichi Diyoqilxiyaanos gadaamii Roomaa sana keessaa erga dhabee booda gara Armeeniyaatti akka baqatan dhaga'ee Dirxaatis qabee akka isaaf erguuf gara isaatti erge. Mootichi Dirxaatis monokkosoota kana barbaade yeroo argu miidhaginni qulqulleettii Arseemaa isas waan booji'eef ishee kan ammaa dabarsee isaaf hin kennu jechuun ofumaaf qabate.
Monokkosoota warreen biroo waliin erga isaanii dheeboodaa qulqulleettii Arseemaatiin waan adda addaatiin ishee gowwoomsee haadha manaasaa ishee taasisuudhaaf baay'ee dhama'e. Isheen garuu jireenya kiristaanummaadhaan baay'ee cimtuu kan turte waan taateef mataa ishees gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiif mushurroo kan taasiste waan turteef mushurrummaa samii kanaaf amanamtee kan cimte taate. Mootichis irra deddeebi'ee yeroo yaalu isaaf mijachuu hin dandeenye. Boodas immoo isaanii kan taate qulqulleettii nagaataa sossobde akka isaaf fidduudhaaf ishee gaafate. Isheenis lakkii yoon jedhe gidiraa isheetti baay'isa jechuun tole jettee gara manokkosootaatti deebite. Deemtees ati mootummaa Waaqayyoodhaaf kan kaadhimmamte waan taateef gidiraa gosa kamiyyoo sitti dhageessise tole hin jedhin jechuudhaan itti jajjabeessite. Karaa hundumaanuu akka isaaf hin milkaa'in yeroo beeku mootichi humna isaa fayyadamee dirqamaan fudhatee deemuudhaaf yeroo yaalu humna hafuuraa haadha keenya qulqulleettii Arseemaadhaaf kennamee nama jabaa waraana keessatti guddatee dachee irratti darbattee kuffiste. Innis nama akkasii ta'e osoo jiruu dubartiin kun akkamitti akka kanaa taasisuu dandeesse jechuudhaan baay'ee saalfate. Kanaanis baay'ee aaree isheetti gidiraa cimsuu fi sodaachisuudhaaf monokkosoota warreen biraa fichisiisee isheetiin fuuldura isaaniitti ishee hidhee hunda isaanii tokko tokkoon morma isaanii quchisiise. Baay'inni isaaniis 27 ture. Yeroo hiriyoonni ishee monokkosoonni wareegummaa fudhatan qulqulleettiin Arseemaa jabaadhaa jechaa isaan jajjabeessaa turte. Inni ishee sodaachisuudhaaf kan taasisu isheen gara obbolaawwan ishee yeroo wareegummaa fudhatan fuula faadhaan isaan ilaalaa turte. Kana boodas siin immoo akka isaan dafee sin ajjeesu jechuun gidiraawwan adda addaan ishee qoruu eegale. Harma ishee lamaan irraa kute. Kunis hin ga'u jechuudhaan ijoota ishee lamaan dhangalaasise. Gidiraa kanaan osoo jirtuu haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam ijoota ifoo kan ta'an haadha keenya qulqulleettii Arseemaadhaaf kennite. Kana booda gidiraawwan jijjiiree ishee qoruu isa dadhabsiisee fulbaana guyyaa 29 mormi ishee quchisiisuudhaan kiristaanota biroo waliin akiliilii mootummaa Waaqayyoo argatan. Yeroo mormi ishee irraa citus mootichiif loltoonni hunduu dhaabbatanii ilaalaa turan. Yeroo kana namoonni achi turan hundumtuu baay'een gad dinqisiifamanitti mormi ishee sa'a 3 kan ta'uuf dhaabbate. Morma ishee keessaas dhiigni bishaanii fi aannan akka bishaan waqtii gannaa burqe. Achumaanis duumessi ifaan dhufee ishee uwwise. Akka qaqawwee gara samiitti ol butuun yaa lubbuu qulqulleettii gammadi jechaa gosoonni ergamoota qulqullaa'oo lubbuu isheedhaaf faarfachaa fi gammachuudhaan gara samiitti ol baasan. Mootummaa Waaqayyoottis kabaja akiliilii argatte. Qulqulleettiin Arseemaa haala kanaan uumaa ishee Kiristoosiif amanamtee wareegamummaa ishee erga raawwattee booda mootichi Dirxaatis gara booyyeetti jijjiirame. Dursees darbii darboon obboleessa hangafaa qulqulleettii Arseemaa akka ta'e kan isaaf dubbatamu qulqullicha Gorgoriyoos guddicha boolla fagoo keessatti darbatee hidhee ture. Dubartiin tokko yeroo yerootti nyaata isaaf darbachuudhaan boolla sana keessa yeroo dheeraadhaaf jiraate. Firoottan mooticha kanaa haala kamiin akka fayyuudhaaf baay'ee osoo yaadda'anii ergamaa Waaqayyoo mul'ataan obboleettii Dirxaasti mul'atee qulqulluu Gorgoriyoosiin boolla sana keessaa osoo hin baasiin hin fayyu jedhe. Kana booda yeroo dheeraa waan tureef kan du'e isaanitti fakkaatuun shakkiidhaan funyoo yeroo isaaf darbatan funyoo qabate achi keessaa ba'e. Obboleettiin mootichaas obboleessa koo naaf fayyisii jechuudhaan kadhatte. Innis dursee foon wareegamtootaa bakka itti gatame gara tulluu deemuun walitti qabee awwaale. Boodas barri gidiraa mana kiristaanaa yeroo darbu mudda bultii 6 foon ishee gara mana qulqullummaa maqaa isheedhaan ijaarametti geeffame. Qulqulluun Gorgoriyoos foon isaanii erga awwaalee booda gara mootichaa deemee yoon si fayyisanii amantaa jechuudhaan gaafate. Innis dubbachuu waan hin dandeenyeef mataa isaa raase. Kanumaan qulqulluun Gorgoriyoos kadhatee mooticha kana gara namummaatti boodammoo akka inni of hin tuulleef miila isaa irratti miilli booyyee akka taasise. Mootichis amanee cuubame.
eebbi haadha keenya qulqulleetti Arseemaa hunduma keenya waliin haa ta'u jechaa guyyaa haaraadhaaf kan qopheeffanne barreeffamni keenya hanga kanaatti kan dhaggeeffanne ture. Kakaasee kan nu jalqabsiise kan nu xumursiise Waaqayyo uumaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Amiin.